Harkafuuni akkam jirtu hordoftoota Qubee TV oduu qubee yeroo kana kan sinittum ani leensa hordofaadha. Lammiileen Itoophiyaa caalmaan dhalattoota Oromoo ta'an manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti sarbama mirga namoomaatiif saaxilamaa jiraachuutu himame. Sablee Alamuu dabalata qabdi. Humni tikaa fi qaamni nageenyaa mootummaa Saawud Arabiyaa lammiilee Itoophiyaa rakkoo siyaas-dinagdee fi dhiittaa mirga namoomaa jalaa baqatanii biyya isaanii seenan akka bineensaa adamsuun mirga baqattoota addunyaa cabsuun dhiibbaa irratti raawwataa jiru. Mootummaan Saawud Arabiyaa Mohammed bin Salmaan durfamu qabiinsa mirga hidhamtootaa sarbuun lammiilee jireenya fooyya'aa barbaacha biyya isaa seenan manneen hidhaatti guree qoonqoo fi bishaaniin dhibee fi ho'aan adabaa jira jechuun quuqamtoota mirga dhala namaa dabalatee namoota garaagaraatiin balaaleffatamaa jira. Dhaabbilee mirga namoomaa falman kanneen akka Amnesty International, Human Rights Watch fi dhaabbanni dhimma baqattootaa irratti hojjetu UNHCR irra deddeebiin bulchiisa Mohammed bin Salmaan dhiibbaa baqattoota biyya isaa keessa jiran irraan ga'u akka dhaabu gaafatanis furmaanni hin argamne. Manneen hidhaa Saawud Arabiyaa gurguddaan dhalattoota Oromoo fi saboota Itoophiyaa birootiin dhiphatee jira. Mootummaan Itoophiyaa lammiilee isaa biyya ormaa keessatti dhumaa jiraniif birmachuu dideen komii uummattoota Itoophiyaati. Rakkoo siyaasaa fi dinagdee akkasumas cabiinsa mirga namoomaa mootummaa Itoophiyaatiin raawwatamu baqachuun gara biyyoota galoo galaana Eden kan imalan lammiileen Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'aman jireenyi baqaa dugda itti galuun daraara biraatiif saaxilamaa jiru. Manneen hidhaa cunqursaan tika mootummaa Saawud Arabiyaatti hammaatu kanneen akka Jiizaan, Riyaad, Jiddaa, Xaariq Al-Karjii, Shumees, Xaayir, Haayirii fi kanneen biroo yoo ta'an lammiilee Itoophiyaa kumaatamaan lakkaa'amantu manneen hidhaa kana keessatti dararamaa jira. Yeroo ammaa manneen hidhaa Saawud Arabiyaa keessatti maanguddoo, dubartoota ulfaa, daa'imman, qaama miidhamtootaa fi dhukkubsattootaa fi dargaggoonni kumaatamaan lakkaa'aman darara argaa jiru. Suuraaleen manneen hidhaa kana keessaa ba'an akka mul'isanitti namoota baay'ee irraa uffanni dhumuun peestaala ofitti maranii qaama ofii dhoffataa jiru. Mootummaan tibba darbee hidhamtoota kana gara biyyaa galchuu jalqabu sababa hin beekamne osoo hin xumurin dhaabuu wajjin wal qabatee hidhamtoonni mana hidhaatti hafan darara guddaa keessa jiru. Yeroon kun waqtii ho'aa ta'uu wajjin wal qabatee dhibee daddarbaaf saaxilamaa jiraachuu hidhamtoota kan himan maddeen mootummaan Itoophiyaa lammiilee kanaan birmachuu qabaa jedhan. Dhaabbilee mirga namoomaa, dhaabbilee dhimma baqattootaa fi daa'immanii irratti hojjetan, dhaabbileen fayyaa addunyaa, qaamoleen dhaabbata mootummoota gamtoomanii baqattoonni kun madaala baqattootaatiin akka kunuunfamanii fi dhiibbaa barbaachisu mootummaa Saawud Arabiyaa irratti taasisuu akka qabus dhaamamee jira. Miseensonni Koongireesii Ameerikaa qaamolee sarbiinsa mirgoota namoomaa Tigraay lixaa duuba jiran irratti qoqqobbiin kaa'amuu akka qabu gaafatan. Beekanii Taakkalaa dabalata qabdi. Miseensonni Koongireesii Ameerikaa qaamolee sarbiinsa mirgoota namoomaa Tigraay lixaa duuba jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafatan. Qaamolee Tigraay lixaatti sarbiinsa mirga namoomaa dhalattoota saba Tigraay irratti gaggeessaa jiru jedhaman irratti Ameerikaan tarkaanfii hatattamaa fi murteessaa akka fudhattu miseensonni Koongireesii Ameerikaa sadii xalayaa ministeera dhimma alaa Ameerikaa Antoonii Biliinkenii fi itti gaafatamtuu dhimma qabeenya Ameerikaa Jaanet Yeelaniif barreessaniin gaafatan. Erga waliigaltee waraana dhaabuu mootummaa federaalaa fi humnoota Tigraay gidduutti mallatteeffamee booda hanga bitootessa bara 2023tti humnoonni Amaaraa dhalattoota sabaan Tigraay ta'an hidhuu fi duguuggaa sanyii irratti raawwachuu ragaan qabatamaa mul'isu jiraachuu ibsuun qaamoleen gocha kana duuba jiran irratti qoqqobbiin akka kaa'amu gaafachuu isaanii xalayicha irratti ibsame. Akkasumas gabaasa jaarmiyaa mirgoota namoomaa yookiin Human Rights Watch waxabajji tokko bara 2023 baasee wabeeffachuun humnoonni Amaaraa dhalattoota saba Tigraay 100,000 lakkaa'aman naannoo Tigraay lixaatti humnaan qe'ee isaaniirraa buqqaafamuu xalayichi addeesse. Waliigaltee waraana dhaabuu qaamolee wal waraanaa turan lama gidduutti erga mallatteeffamee boodas duguuggaan sanyii humna addaa naannoo Amaaraa fi milishaatiin gaggeeffamu ittuma fufee jiraachuutu ibsame. Akka xalayaa kana irratti ibsametti waliigalteen booda ji'oota amajjii fi guraandhala bara 2023 keessa humnoonni kunneen dhalattoota saba Tigraay irratti duula duguuggaa sanyii qindaa'aa gaggeessuun hidhaa seeraan alaa fi humnaan qe'ee buqqisuu baay'inaan raawwatan jedha. Aangaa'ota naannoo Amaaraa gocha akka hidhaa jumlaa, dararrii fi duguuggaa sanyii Tigraay lixaatti raawwatame kana duuba jiran kan akka Koloneel Dammaqaa Zawduu fi Balaay Ayyaalaw irratti qoqqobbiin uggura viizaa fi qabeenyaa akka kaa'amu xalayaa kanaan gaafatanii jiru. Dhaabbileen misooma mootummaa naannoo Oromiyaa raawwii hojii bara 2015 qorachaa oole. Dabalata qabna. Dhaabbileen misooma mootummaa naannoo Oromiyaa raawwii hojii bara 2015 qorachaa oole. Dhaabbileen misooma mootummaa naannoo Oromiyaa raawwii hojii isaa kan bara 2015 fi kallattii karoora bara 2016 bakka itti aanaan pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa obbo Awwaduu Abdii argamanitti gamaggamaa oole. Gamaggama kana irratti haasaa baniinsaa kan taasisan hoogganaan dhaabbilee misooma mootummaa naannoo Oromiyaa Dr. Adaree Asaffaa kaayyoon gamaggama kana raawwii hojii bara 2015 keessatti ciminaa fi hanqina adda baasuun cimnoota caalaatti itti fufsiisuu, hanqinoota fooyyessuun raawwii karoora bara 2016 galtee taasifachuu akka ta'e ibsan. Gabaasni
raawwii bara 2015 fi kallattii karoora bara 2016 dhiyaatu irratti mariin kan taasifame yoo ta'u, dhumarrattis qaamota raawwii karoora bara 2015 keessatti gumaacha olaanaa taasisaniif beekamtiin ni kennamaa jechuun biiroo sabquunnamtii Oromiyaatu gabaase. Galmi giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu fuulduraan karra konkolaataa seensisuu dhabuun isaa komii kaasaa jiraachuutu himame. Dabalata qabna. Galmi giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinneetti argamu fuulduraan karra konkolaataa seensisuu dhabuun isaa komii kaasaa jiraachuutu himame. Galmi giddugala aadaa Oromoo magaalaa Finfinnee keessatti argamu aadaa fi duudhaa Oromoo beeksisuuf akkasumallee yeroo qophii adda addaa kanneen akka eebba kitaabaa, eebba albeema sirboota adda addaa fi eebba fiilmiif kan oolu galmoota garaagaraa qaba. Ta'us galmi guddaan kun namoota qophii garaagaraa achitti gaggeessuuf yookaan hirmaachuuf deemaniif hanga guddina isaaf barbaachisummaa isaatti mijataa hin fakkaatu. Sababni isaas namoonni konkolaataa qabatanii deeman konkolaataa bakka dhaabbatan dhabanii yeroo rakkatan ni mul'ata. Akkasumas galma keessatti sagantaa achitti qophaa'u waraabuuf ibsaa ga'an waraabbiif barbaachisu galmicha keessa hin jiran jechuun komii hawaasaa fudhachuun Qubeen TV daayirektara olaanaa giddugala aadaa Oromoo kan ta'an Aadde Makkiyaa Jamaaliif bilbiluun komii hawaasni dhiyeesse karri galmatti konkolaataa seensisu karaa fuulduraan dhibamuu fi karaa dudduubaa jechuun waajjira paartii Raadiyoo Oromiyaa fi mana nama dhuunfaan seenuun rakkoo uumaa jira. Kanaaf isin gama keessaniin furmaata maaliif hin laannee jechuun gaafate. Dhugaadha komiin hawaasni kaase silaa kan galamuu qabu fuuldureedhaan yeroo baay'ee karaa waajjira paartiitiin keessumoonni kenna kan galanii rakkachaa akka jiran goba qabna. Garuu mootuyyuu akka giddugala aadaa Oromootitti cal jennee ilaalle hanga rakkoon kun furamu keessi karaa lamaanii tokko karaa amma waajjira paartiitiin tokko mootuyyuu gubbaadhaan seenuun hin danda'ama marfatanii jechuudha. Garuu akka ta'uu qabu fuuldureedhaan waan ta'eef jalqaba akkaataa manni kun itti ijaarame rakkoo mataa isaa danda'e qaba. Keessi konkolaataan ittiin seenamuu fi lukaan ittiin seenamu adda bahuu qaba ture. Kan lukaa qofatu jira. Kan konkolaataa hin jiru. Akka mootummaatitti maal ta'uu qabaa waan jedhu kan irratti karoorfanne karoorichallee mootummaa faana marii geggeessinee jirra. Marii geggeessineen mootuyyuu bu'uura irraa rakkoo kana furuudhaaf akka mootummaatitti itti deemamaa jira. Akkaataan ijaarumsa manichaa dura konkolaataan itti seensisu hin ijaaramne waan ta'eef walumaa galattuyyuu rakkoolee jiran furmaata kaa'uudhaaf waan akka giddugalaatitti itti deemaa jirra. Akka mootummaatitti mootuyyuu waan humna kennaa ol ta'e mootummaadhaaf gabaasa dhiyeessine mootummallee magaalaa Finfinnee faana ta'uudhaan hojii hojjetaa jira. Dabalataanis yeroo sagantaan adda addaa galmicha keessatti qophaa'utti galma keessa waraabbiif ibsaa ga'an jiraachuu dhabuun komii kaasaa jira. Isa kanaaf furmaatni isin keessan maali jechuun gaafanne. Komiin nu qaqqabee jira. Garuu mootuyyuu wanni beekamu qabu manni kun ijaarumsarra bu'uurarra manichi haa ijaaramu malee wantoota as keessatti guutamuu qaban karaa guutuu ta'e osoo hin xumurin qaamni mana kana ijaaree ittiin jedhe odoo harkaa fuudhinsan taasisin biraa deeme. Qaamni ijaare warra wanni fi wayyaaleeti. Isaan immoo wal harkaa fuudhiin hin taasifamne baay'ee manichi jalqabumarraayyuu rakkootu ture. Itti galchanii jiranii san qofaa miti pirojektarriin fiilmiin ittiin hojjetamu jira. Isuma sanuuyyuu hojiirra hin oolchin akkaataan dhiisanii biraa deeman jira. Nuun garuu rakkoo san furuu qabnaa jennee akka mana hojii keenyaatitti rakkoo kana furmaata kaa'uudhaaf itti deemaa jirra. Aadde Makkiyaa Jamaal akka nuuf eeranitti rakkoon jiraachuu isaa amanuun bara bajataa 2016tti karoorri qabame rakkoowwan kanneen furuuf ni hojjennaa jedhan. Karoora bara 2016 kana keessa dhimmoota keessattuu galma keessatti guutamuu qaban kan bara 2015 itti guunne akkuma jirutti ta'e kan baraatti as ce'e kana mootuyyuu itti karoorfanne dhimmoota rakkoo ta'anii hawaasni kenna tajaajila asirratti ittiin rakkachaa jiru kana sirreessuudhaaf itti deemaa jirra. Poolisiin magaalaa Finfinnee kaameraawwan 27 hatamanii turan to'achuu hime. Poolisiin magaalaa Finfinnee kaameraawwan garaagaraa hatamanii turan 27 to'annoo jala oolchuu isaa ibse. Kaameraawwan kunneen magaalaa Finfinnee kutaa magaalaa Addis Katamaa bakka addaa giddugala gabaa Yirgaa Haayileetti to'atamuutu ibsame. Haaluma kanaan sakatta'insa taasifameen kaameraawwan waraabbii suur-sagalee fi suuraa hanga garaagaraa qaban 27 to'annoo jala oolfamuutu heerame. Shakkamaa to'atame irrattis qorannoo barbaachisaa taasisaa jiraachuu ibsuun namoonni meeshaalee hataman bitan gocha seeraan alaa kanarraa akka of qusatan hubachiise. Kanneen meeshaalee hataman bitan irrattis to'annoo gaggeessuu cimsee kan itti fufu ta'uu beeksise. Hawaasni yakka ittisuuf deeggarsa taasisuu cimsee akka itti fufu gaafachuun kanneen duraan kaameraa jalaa hatame qajeelcha poolisii kutaa magaalaa Addis Katamaatti dhiyaachuun ilaallachuu akka danda'an dhaamuu isaa ragaan waajjira poolisii bulchiinsa magaalaa Finfinnee irraa argame ni ibsa.
Kan daawwachaa jirtan oduu qubeeti. Amma immoo oduu biyya laansinitti hima. Koongootti loltuu osoo inni hin argin ilmi isaa jala awwaalame aariidhaan namoota 14 rasaasaan ajjeese. Sablalamuu dabalata qabdi. Koongootti loltuun osoo inni hin argin ilma isaa jala awwaalame aariidhaan namoota 14 rasaasaan ajjeese. Loltuun kun jiraataa naannoo Dijoogoo jedhamtu kan daangaa Dimokiraatawaa Koongoo fi Ugaandaa gidduutti argamtu yoo ta'u, miseensa humna waraanaa galaanarraa Dimokiraatawaa Koongoo akka ta'etu himame. Ilmi loltuu kanaa yeroo inni adda waraanaa ture dhukkubsatee kan du'e yoo ta'u, maatiin isaa fi uummanni naannoo sanaa sirna awwaalcha daa'ima isaa kan akka raawwatantu gabaafame. Loltuun kun gara mana isaatti yommuu deebi'u ilmi isaa akka du'aan boqotee fi sirni awwaalcha isaas akka raawwatametu itti himame. Loltuun kun haala ta'e kanatti aaruun ayyama koo malee akkamittiin ilma na duuba awwaaltu jechuun dhukaasa banee lubbuu namoota 14 galaafachuu isaa Associated France Pressitu gabaase. Akka gabaasni kun ibsutti dhukaasa loltuun kun baneen daa'imman 9 dabalatee namoonni 14 ajjeefaman jedha. Loltuun jiraattota irratti dhukaasa banuun ajjeese kun baqachuun bosona naannoo sana jiru kan seene yoo ta'u, boodarra garuu qaamolee seera kabachiisaniif harka kennachuu isaatu ibsame. Yakki inni raawwate kunis adeemsa seeraa loltuu kan mana murtii waraanaatiin ilaalamaa akka jirutu gabaafame. Loltuun maqaan isaa Peeppeeni Doompee jedhamuu fi umuriin isaa waggaa 32 ta'e kun miseensa humna galaana Dimokiraatawaa Koongoo kan ajajni isaatti Choomiyaa keessatti argamu akka ta'e himame. Dhaabbanni miti mootummaa naannoo ajjeechaan kun itti raawwatame tokko akka jedhetti maanguddoon tokko haleellaa kanaan miidhamee ergaa tureen boodarra akka boqotee fi namoonni 2 immoo gochaa ta'e kanaan rifachuun dhukkuba onnee waan qabaniif lubbuun isaanii darbuu hime. TikTokiin barreeffamaan yaada yookaan ergaa barreessuun dabarfachuuf gargaaru jalqabuuf akka jiru himame. Beekanii Taakkalaa dabalata qabdi. TikTokiin tajaajila barreeffamaan yaada yookiin ergaa barreessuun dabarfachuuf gargaaru jalqabuuf akka jiru himame. Guyyaa guyyaan fayyadamtoota biliyoona 1 ol kan qabu TikTokiin gabaa irratti olaantummaa argachuuf fooyya'insa adda addaa taasisaa jira. Akkasumas Feesbuukii fi Tiwiitarri TikTokii suuraa fi suur-sagalee yookiin viidiyoo osoo hin fayyadamiin barreeffama qofaan yaada yookiin ergaa waliif qooduu fi yookiin dabarfachuuf kan tajaajilu filannoo biraa qabatee akka dhufaa jirutu ibsame. Dhaabbanni biyya Chaayinaa kun yeroo dhiyootti fayyadamtoonni isaa walaloo fi barreeffamoota gaggabaaboo sagaleedhaan waliif qooduu akka danda'an dubbata. Kunis maamiltoonni barreeffama filataniin qabiyyee suur-sagalee yookiin viidiyoo fi suuraan alatti of ibsuu fi yaada ofii beeksifachuuf akka gargaarutu himame. Ji'a darbe keessas TikTokii tajaajila tamsaasa muuziqaa kan akka Spotify fi Apple Muuziqii jalqabuun isaa ni yaadatama. Dhaabbata biyya Chaayinaa ByteDance jedhamuun kan hoogganamu TikTokii tajaajila moosaajii muuziqaa dhaggeeffachuu fi buufachuuf fayyadu kan TikTokii kan TikTok Music jedhamu Biraazilii fi Indooneeziyaa keessatti hojii jalqabsiise. Tajaajila isaa kana gartokkeen biyyoota kanneen akka Singaapoor, Meeksikoo fi Awustiraaliyaa keessatti kan jalqabe yoo ta'u, biyyoota biroo keessattis moosaajii muuziqaa babal'isuuf karoorfachuu isaa ibsa kanaan hime. TikTokiin bara 2021tti Googilii Ameerikaa caaluun addunyaa irratti marsariitii toora intarneetii irratti beekamaa ta'uun isaa ni yaadatama. Deenmaarkitti quraanni gubachuun wal qabatee Iraaqiif biyyoota kaanitti mormiin gaggeeffamaa jira. Iraaq dabalatee biyyoonni lakkoofsa hordoftoota amantaa Islaamaa guddaa qaban Deenmaark keessatti quraanni gubachuu morman. Quraanni kun kan gubate wiixata kaleessaa imbaasii Iraaq Kooppaanhaagan jiru fuulduratti garee Daanish Paatriyoot jedhamaniin kan gubate yoo ta'u, ministeerri Haajaa Alaa Iraaq gochaan akkasii vaayirasii mankaaressummaa fi jibbaa nagaan jiraachuu hawaasaa irratti yaaddoo akka uumu godhaa jechuun dubbatan. Kan daawwachaa turtan oduu qubeeti. Siin waliin kan ture ani Leensaa Hordofaadha. Qophiileen TV qubee kanneen biroon itti fufu. Isaan waliin turtii gaarii.